Jirra jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaadha galata rabbii isinis bakka nagaa taatanii waaqayyo irraa abdii qabnaa nageenyi keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechuu jaalanna. Egaa har'as deebi'ee dhufee jira kinoo akkuma argitan immoo har'a maal isinii qabadhee dhufe seetanii kinoo argaa jirtanii waan bareeda yeroo hundaayyuu nu bargiti bareeduma isiniif hin dheefna. Waasi fayyadu finni of naasin immoo jirra oolchayi. Egaa laayikii sabskiraaybii godhaayi isiniin jennaa egaa laayikiin baay'een keessan ilaaltu garuu laayikiin gootanii laayikii gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jedha maatii keenya. Egaa kanatti haasawaan bal'atuun immoo har'a maal fiddeeftee jechuun keessan egaa ni oolu akkuma argitanii egaa mana jireenyaa. Baay'een keessan egaa biyya ambaatitti kan gubattanii fi kan itti beeloftan kan itti eebattanii fi mana kanaaf irra caalli jechuudha. Manarraa kanaaf immoo egaa kuni hojii egaa maatii gargaaraa kaan jedha garuu waan jalqabni mana kanaaf miire egaanis immoo mana bareedaa kana mana faashinii zabanaawii kan zabanirra jiru kan yeroon isaa irra jiru mana kwaaliti isaa eeggatee adaamaa qorqoorroo kinoo isinii fidee dhufee jechuudha. Kan oqqeetis kan kaanis egaa akka himii keessanitti bitattaniin kun akka akaleetitti ragadaa morma nama jallisaa jedha Oromoon keenya mammaaku. Egaa akka baluutitti osoo hin ta'in isin akka abbaa fi'a keessaniititti akka dandeettii keessaniititti bitadhaayi isiniin jedha. Amma manni kun waagaan isaa ingidihi akkuma argitan kana waagaan isaa ni ulfaata. Egaa namni bitachuu barbaadan egaa hin dandeenya amma gizma tokko bareedaa akkanaa bitachuu nu wayya. Warri jettan egaa mana kanatti harmatana bitattanii itti galuu hin dandeessanii akkuma argitan egaa kun balballi isaa itti galee jira. Balballi itti galee lamatu hafe malee jechuudha. Akkasuma immoo shintibeetii shaaworiis ofuma keessaa qaba. Taankariinis kinoo iddoo taankarii kan shaaworii yuunaamnaaf jechuudha. Isa sin qaba kinoo taankarii yaadnoon irratti ni amne malee jechuudha. Bootteen bittanii boottee irratti hi'uu bichaadha taankarii bootan isaa ba'ee jira oli. Waan hundumaayyuu akkuma argitan kana egaa garafamee alli isaa uumee jira keessa isaa immoo chaakii fi marbaatii waan akkasiisan tafee gaasanii fi koornisiin hojjisiifattanii koornisii jimsee faashinii ana jedhetti hojjisiistu. Isaas immoo nama isin hojjetu warri barbaadan hin jira nuti nu harkaa waan hundumtuu hin jiranna kun amma manni kun dhugaa dubbachuudhaaf egaa waagaan isaa miliyoona 3.5 jiranii. Baay'een keessan viidiyoo sagalee dhaggeeffattanii waagaan meeqattanii miliyoona 3.5 egaa akkuma beekamu adaamaa qorqoorroon kun yeroo kanatti waan baay'ee hindooma abbaan kanaa xiqqoo yeroo gaariitti ijaarrate amma ashawaan akkuma armaan dura isiniin jedhe 110 galee jira. Ashawaan baay'ee tokko waddadee amma magaalaa keenya irratti haa ta'u xiqqoo maan jedhu garuu magaalaa biraati irratti amma akka guree magaalaa biraati irratti 110 ta'ee jira. Biratti salaa irratti maan jedhu agasilaa amma 70 wayirra jira 70 meeqa akka ta'e moo 80 seeneen affakkaan kanaaf agaan isaa amma kinoo agaan guyyaa kaleessaa 37 ture 8 ture amma kinoo 40 jechaa jiranirra waan hunduu guyyaan dabala sanirra immoo bitachuun keessanii ergan oolle wajii san hunda baastanii kaan jettanii jechuudha kana walitti qabdanii kana bitachuu isinii wayya mana ijaaramaa bitachuu isinii wayya maaliif mana lafa biteetan mana ijaaraa itti baay'ee tokko piroosesiin isaan ulfaata garuu haa ta'u mana xiqqaa yoo ijaartan immoo rakkoon qabu lafa bittanii mana xiqqaa yoo ijaartanii kanaaf manni kun kinoo akkanatti bareedaa naannoo isaatiillee kan jiru bareedaa seera qabeessaa asiniin jira kaartaa qabaa. Seera qabeessa waan ta'eef akkanatti duuba isaatiillee hin jira adaamaa qorqoorroo bakka lamaa irratti ba'ee jira. Egaa shintibeetillee of keessaa qabaa shaaworiis of keessaa qabaa kushiinas of keessaa qabaa alattis immoo gibbii hin qaba tarfii ijaarrachuu hin dandeessanii isiniin jira. Egaa namni warri bitachuu barbaadan heeloo jechuu qofa bichaadha. Heeloo jechuu lakkoofsi keenya yeroo kamuu hin laxxafna yeroo kamuyyuu hin jira ilaalaa koomentii jala gabbuu haa ta'u
Egaa hin jira isin bichaan heloo jira hojiirra oolchaa isin hin jira like subscribe godhaa nu jajjabeessa nagaa taasisin jaalanna.